kanammoo yoo nuti walitti dhufnee tolfanne malee qaamni inni kaleessa sin keessaa tol sokkee dhufee sinii tolcha sinitti hin fakkaatin isa jalqabaa sintu tolfata hamma ammaatti nama nutti dhiyaate waan biyya kanaa maal yaadaa jirtu biyyi kun maal taati as turtu moo hin deemtu waraana kana qallabaa ofirra kaa'aatuu jennee waan fedha qabdan hin fakkaattan qallabii waa biyyaa siifata ofirra kaa'in naannoo hin fakkaatu sanaaf waan hunda jettu beeka waraana beelaa dheebu yoo ta'es hundaayyoo harkaa qaba gaafa sinii galemmoo hin boosu gargaaruuf keessa baatanii hin boosu hamma namaan gallattu illee hin fakkaatu waan namatti hin fakkaanneef namni waan arge yaada waan sanaa dhiisaati waardiyyaa biyya kana akkamitti tolchuu dandeenya finxaalayyiin kun nama ja'a nama torba saddeetti hidhatee socho'a nama akkasii nama ga'uu danda'u nama akkamii bakka deemnee nus waardiyyaa tolfanna dhiiraaf dubartii taane ijoollee daa'ima harkatti qabannee fudhannee fi naaduma gaafa shenniftu dhiira dubartii qabeenya qabdu kuulla daggala keessatti gabbaafattee inni loluu danda'u fuuldura dhaabatee si eega hanqeen akka akkas hin taane jira aliyyi xirriidhaa maaliin xiyyaara buusan maaliin buusan maskoodumaan buusan miti oromoon dur maaliin lolaa ture eeboo dhugaachanaan lola miti har'a immoo qayyoo ni jira qayyoo sana kaasuu waardiyyaa walii ta'ii jennaan nama fedha qabanaat argine baqachuu namni baasa utuu baqattanii kufaa jirtun du'aa jirtun walawwaaliin bakka deebidaa jirtun yaada kana jedhamu kannaa jechuudha waan biyya kana kan murteessuu danda'u isin qofa oromoo kana qofa hireen biyya kana isin harka jirti waan gochaa jirtanitti immoo borutuun kana godheera ta'e biyya kana hin baraareera ta'e jechuun dura har'a gootanii yoo biyya kana baraaruu dandeessan irra tola waan isin eegalee qofa ammatti mee kaayyoo bilisummaa oromoo amanuu fiduu kanaa jedhama asitti hiihiiliti lubbuu daa'imman kana lubbuu ormoolii kana dura jalaa baasuuf mee hiriira dumoota afaan bananii illee jira kana jalaa oolchuuf mee walumaan hiriirra waan oromummaa qofa walitti himna waan qabsoo akkasii jala hiriiruu boris walitti himuu dandeenya afaan isin faajjessan sammuu isin cafaqan malee hin beektu dubattis hin beektani beektu jechuudha kaayyoon adda bilisummaa oromoo maal fakkaata maaliif deema waan jedhamu beektu kaayyoo dhokataa miti oromiyaa wala boomtee fi bilisoomte keessatti sabni oromoo anatu sii beekaa anatu si bulcha ana yoo ta'e malee kan waan biyya kanaa murteessuu danda'u hin jiru jedhee namni tokko lafa keenya bulchuun qabu lafa kana irratti kan murteessuu danda'u oromoo kan murtaa'uu danda'us oromoo daangaa lafa isaatii uumamaan kan kenneef sarbitee mootummaan cafattee iddootti galchifatan bal'ifatee lafa isaa bakkatti deebisu birmadummaa walabummaa isaa sana keessatti mirkaneeffatee oromootti abbaa biyyummaa godhee taa'u inni kan biraan immoo sabi garaa garaa hin jira biyya kana keessa waggaa 50 waggaa 30 kan wajjin jiraattan jira walleessa ta'u amaaressa ta'u tigireessa ta'u hanga biyya kana irratti hirreessa waliin kaannetti hanga yoo biyya kana natti murteessa jedhee cafaqee hin bulchinetti mirga hojjechuu mirga jiraachuu mirga nyaachuu mirga neegadachuu qaba jiraachuu danda'a as keessa jiraachuu danda'a oromoon guddifachaa iyyuu qaba oromoon guddifachaa hin qabu guddifachaa gadi baaftee kan taareerra gadi ba'ee qalamee gala seera biyya lafaatiin yoo sin gaafatan seera uumaatiin gaafatamta kaleessa wajjin nyaatta waggaa 50 wajjin fixxeetta waan oromummaa malee waan amaaraayyuu quban qabu har'a immoo cal jettanii waliin miisisina abalu amaara abalu kana gadi fuuteen ajjeesisiisin hin ajjeesine sirree sirratti hin fudhatin kanneen isaa fudhatee seedhamsaa jiru hin jira sanatti duulibba sanumatti waliin duulla akkasii walla biyya kana ta'e torba tolaa jechuudha kan kanarraa hafe tokko haadha oromoodha abbaan immoo amaara ijoolleen gidduu dhalatteetti jarri sun illee tokko amaara tokko oromoo ijoollee sun akkam beeku moo akkam beeku yoo jeettan ni oromummaa fudhattee beeku yoo dhiistan ni gamaarummaa qaba maal jechuun jirtu hilee biyya kanaan murteessaa tapha keessi bulchaa jedhee irree sirratti harkaaseera jiraachaa jira miti akka nama tokkotti ijoollee kana nagara waan isheen taatu beektu hin beektan hin ajjeesin
Gillitiin xinnoora isheetiif jette balbala fuulduratti waama girgiddaa tokko mallattiif jette gadi baaftee nama ajjeesise. Seenaan si gaafata. Seera jalaa ba'uu dandeessa. Seenaa jalaa garuu ba'uu hin dandeessu. Kana irratti miti. Biyya meeqaadhaaf abbaarraa ajjeesiistanii ijoollee bakkeettan bifaarti. Waan hin gaddine isinitti hin fakkaatan. Gadda guddaa qabnaaf. Murteen qabdu ijoolleen sana irratti waan murteessaa hin qabdu. Sanayyuu immoo gadi miidhee godhatte immoo dhiiga Oromummaa qabu Oromoo. Akkaataa barteetiin immoo biyya kana keessatti tarii uummanni hedduun isaa afaan Amaariffaa dubbachuu danda'a. Dhaaleera ta'uu danda'a. Namni afaan Amaariffaa yoo barate Amaarama. Yoo dubbate Amaara. Afaan kamiin baruudhaaf yoo nu fayyadame waan nu miidhu godha. Hin qabu. Kanaaf waan isin beekuu qabdan ammatti waan tokkoon isinitti hima. Goojjamee isa taatu hidhattee lolaa jirtu taanaan meeshaa fudhattee jirtu taanaan isheen isinitti sittee isin gidduun teessu isheen qofa waliin ajjeemi. Hin ta'u akkas. Hin ajjeesinaa isa mana isaa ijaarratee taa'utti jiru. Isa Oromoo beekee taa'aa jiru. Oromummaa of keessaa qabu. Haati isaa yookiin Oromoo abbaan isaa yookiin Oromoodha. Ijoolleen sun Oromummaa of keessaa qabu. Tarkaanfii irratti hin fudhachiisin hin fudhatin isaa taa'u. Gaafa inni dhiibee obbaasammoo yeroo inni itti dhiibee obbaasee an akkas yeroo dhaadhatinne hin nufa taanaan gaafa sana du'adhume hin jiru gaafatu jira miti hin danda'amu. Waan nu gaafa taanaan waaqa si deggara. Waan nu kan gootu taanaan garuu wanta ati geggeessituuf galma hin galu. Dhiigi ati karaa jallinaa dhangalaafte itti si gaafachiisa fuula waaqaa duratti. Dhiiga nama qulqulluu balleessita taanaan itti gaafatamta. Guyyaa tokko darbuu hin dandeessu. Waan gochaa jirtu adda baasii beeki kan jedhamuuf kanaaf.